Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti amanna. Amiin. Jaallatamoota maatii Waaqayyoo, hundumti keessan bakkee adda addaa dhaabbattanii sagaleen Waaqayyoo kun gara gurra keessanii dhufaa kan jiru. Hundumti keessan nagaan isin gaafadhaa. Nagaa Waaqayyoo akkam turtanii? Nagaa Waaqayyoo akkam yoo nageessanii? Waaqayyoo abbaan nageenyaa, Waaqayyoo abbaan fayyinaa nagaa nu laatee fayyaa nu laatee kayyoo seexanaaf kiyyoo hafuura hamaa hundumaa kukkutee nagaadhaaf fayyaadhaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo gabaabsinee waliin barannaa. Hunduma keenya Waaqayyoo nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen nuti guyyaa har'aa wajjin barannu ati garuu hundumaa irraan caaltaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29. Ati garuu hundumaa irraan caaltaa. Ati garuu maaliin goota? Hundumaa irraan caaltaa. Mata duree kana ilaaluu fuula duraa, seenaa kana keessa gallee ilaaluu fuula duraa, jechi kun maaliif dubbatame? Akkamitti dubbatame? Seenaa guyyaa har'aa, seenaa waa'ee jecha filsataa jedhu yookaan filsataa sooma filsataa kana keessa kan jirru hiikoo isaatii wajjin wal bira qabnee ilaaluudhaaf akkamitti akkanni seenaan kun dubbatame gaafa laallu abbaan ogummaa yookaan ogeessichi Solomoon sagalee kana dubbachuu isaa fuula duraa waa'ee durbee Maaramiin mi'eessee dubbachaa kan ture ogummaadhaan jecha ogummaatiin barsiisaa kan ture. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 26 gubbaarratti ogummaadhaan hin dubbatti barsiifni gaariinis afaan ishee keessaan ba'aa ture jedha. Ogummaadhaanis hin dubbatti barsiifni gaariinis afaan ishee keessaan baha. Akkuma Phaawulos faan miilla ishee jala taa'anii irraa barachaa turan. Barsiisni gaariin akka afaan ishee irraa ba'u yookaan ogummaadhaan dubbachuun ishee maal akka ta'e isa gaafa yeroo sareen bishaan dheebottee rakkachaa turte durbeen Maariyaam saree sanaaf ooyitee gaafa isheen dubbatte ogummaan dubbachuun ishee yeroo armooliin laga bishaanii sana keessaati eeyyen isheen gooftaa deessu ishee kana jedhanii gaafa isaan itti qosan atuun ishee arge guyyaa tokko ishee gooftaa deessuuf miilla ishee dhiqe jettee kan isheen dubbachaa turte jecha ogummaa ishee kana qulqullichi Solomoon akkasittiin lafa kaa'a. Kanas macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 28 gubbaarratti akka jedha ijoolleen ishee lafaa ka'anii eebbifamtuu jedhanii ishee waamu. Ijoolleen ishee lafaa ka'anii maal jedhanii ishee waamu? Eebbifamtuu jedhanii ishee waamu jedha. Macaafa yookaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 kaanii yeroo ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin sagalee misraachoo dhaqee isheetti dubbate kaasni gaafa laallu Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48 gubbaarratti har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu ayyaana qabeetti naan jedhu na galateeffatu. Har'aa jalqabe yoomi jalqabe har'aa jalqabe dhaloonni akkamii ortodoksii qofaan jette dhaloonni hundumtuu na galateeffatu. Ati eebbifamtuudha jette. Elsaabeet gaafa ulfi garaa keessa burraaqee mucaan daa'imni garaa keessa burraaqee ishee simate ati eebbifamtuudha. Akkamitti haati gooftaa kooti gara koo dhufuun naaf ta'a. Ati dubartoota hundumaa keessaa eebbifamtuudha jettu. Ijoolleen ishee hundumtuu lafaa ka'anii eebbifamtuu ittiin jedhu. Hin waamu eebbifamtuu ittiin jedhanii. Akkuma kana lakkoofsa 29 gubbaarratti dubartoota baay'ee jira gaarii kan godhan. Dubartoota baay'ee jira kan waan namatti tolu hojjetaa turan. Isaan keessaa garuu ati hundumaarra hin caaltaa. Ati hundumaarra maaliin goota? Hin caaltaa. Maaliin caalti? Akkamitti caalti? Kana keessatti ilaalla. Durbee Maariyaam abbootiin gaafa dubbatan waa'ee ishee akkas jedhu. Uumamaan ol kan taate, uumaa gadi kan taate, uumamaan ol, hundumaan ol jechaadha uumama keessaa. Uumamaadha ammoo gadi, uumaadha gadi. Akka isheen taate seenaa kana keessatti argina. Haa ta'u malee amma soomni nuti keessa jirru soomni filsataa. Jechi filsataa jedhu kun jecha Giriikiiti. Afaan Giriikiitti jechi filsataa jedhu akkas jechuudha. Hiikni isaa iddoo dhokate kan mul'ate yookaan iddoo awwaalame kan argame jechuudha. Filsataa jechuun iddoo dhokate kan bahe, iddoo awwaalame immoo kan bahe jechuudha.
Sooma filsataa kana keessatti laguun filsataa maaliif soomama? Laguun filsataa akkamittiin jalqabame kan jedhu ilaaluu fuula dura laguun maalidha? Laguun meeshaa ittiin Waaqayyo wajjin haasa'anidha. Yookaan soomni meeshaa ittiin Waaqayyo wajjin wal arganidha. Bilbila ittiin Waaqayyotti haasa'anidha. Meeshaa ittiin diina mo'anidha. Meeshaa ittiin dhukkubarraa fayyanidha. Maaloon laguun meeshaa ittiin araarri Waaqayyo biraa ittiin argamudha. Sabni Naannawwee gaafa rakkate raajii Yoonaas boqonnaa 3:1 kaanee gaafa laallu sabni Naannawwee cubbuu hojjechuusaan Waaqayyoon gaafa gaddisiisu Waaqayyo gaafa isaanitti aaru Yoonaasiin gaafa ergu guyyaa 3 halkan 3 guutuu gaafa sooman ijoolleen haadharraa beeloftee soomarraa kan ka'e gaafa boossu. Indaan qoonqooxiirraa kan buune gaafa dhorkamtu saani dallaa keessaa akka hin hiikamne gaafa dhorkamtu araarri Waaqayyoo biyya sana irratti roobe. Laalame sareetu soome biyya Naannawwee keessatti saawwatu soome yookaan horiitu soome. Har'a garuu namatu soomuu dadhabee soomiin maaliif barbaachisaa jedha? Ofii koon dadhabe jechuurraa soomiin maaliif barbaachisaatu baay'ata? Soomiin meeshaa ittiin Waaqayyo wajjin haasa'an meeshaa ittiin Waaqayyo biraa araara argatanidha. Soomin meeshaa ittiin seexana mo'anidha kan jennu lafaaf hunee osoo hin taane wangeela Maatiyoos boqonnaa 19:21 gubbaarratti inni akkasii soomaaf kadhata malee ba'uu hin danda'udha. Inni akkamii? Gaafa mucaan isaa lafatti kuffisee seexanni hoomacha fakkeessee afaan keessaa baasaa ture namtichi sun gara Yesuus Kiristoosiin naqee mucaa koo lafatti kuffisa. Mucaa koo akkasiin na jalaa dhukkuba barattoota keetti finnaan dadhabani. Naa fayyisi jedhee gaafa inni taasa'u barattoonni qofaatti yaa barsiisa. Maaliif hafuuramaa kana baasuu dadhabneedhaan isa taasaan? Inni akkasii kun soomaaf kadhata malee ba'uu hin danda'udha. Maal malee soomaaf kadhata malee. Soomiin meeshaa ittiin diina mo'anidha. Meeshaa ittiin mo'icha argatanidha. Meeshaa ittiin Waaqayyootti dhiyaatanidha. Soomiin meeshaa ittiin abaarsa biyyarraa fageessanidha. Meeshaa ittiin sabni ofii akka hin banne ittiin oolchanidha. Macaafa Asteer boqonnaa 4:1 kaanee gaafa laallu Asteer waa'ee saba isheef sooma gaafa labsitu xalahaan du'aa biyya seerraa ka'e xalayaan jireenya haaraan isaaniif barreeffame. Waaqayyo xalayaa du'aa hunduma keenya sooma nuti soomnu hundumaa fudhatee sooma raajotaa sooma barattootatti dabalee qormaata biyya keenya irraa fageessuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf egaa harmeen gooftaa durbeen Maariyaam maaliif soomtee maaliifitu waa'ee sooma ishee kana dubbanna yoo jenne umurii ishee waggaa 64 irratti jechuun dhaloota Kiristoos booda bara 49 irratti dubaroon Maariyaam gaafa boqottu barattoonni gooftaa Yesuus Kiristoos awwaaluudhaaf adeemu turanidha. Gaafa isaan awwaaluudhaaf adeeman garuu barattoonni akka isaan hin awwaalleef reeffa ishee eeganii karaa irratti hirkaa fuudhanii gubuudhaaf isaan eeggatu turan. Warri Ayuudota Yesuus Kiristoos gaafa awwaalame du'a akka inni du'aan kaaneef gardota yookaan warra hirree qaban bitanii eegaa kan turan ammas durbeen Maariyaam yoo awwaalamte du'aa kaateetti nuun jedhu waan ta'eef jedhanii reeffa ishee gubuuf ka'an. Ayuudota keessaa namni maqaan isaa Taawufaaniyaa jedhamu tokko reeffa durbeen Maariyaamii kana dursee harkaan qabee gubuudhaaf gaafa ka'u ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabreeliin samiirraa barreessaa dhufe harka isaa irratti mure. Harki namticha kana reeffa Maariyaamiitti rarra'ee hafe. Gaafa kana sagaleen durbeen Maariyaamii qilleensa keessaa dhaga'ame. Sagalee gaafa dhaga'an akkas jedha Phexrosiin. Phexros kadhannaa godhiif harki isaa fayyu kan jedhu. Maaliif Phexrositti qulfiin mootummaa Waaqayyoo kennamteetti hangoonni dhuufii kuurka jirti. Kanaaf Phexrosis ka'ee kadhatee fi harki namicha sanaas hin fayyeefi. Yeroo kana isaan lola gaafa jalqaban waa'ee reeffa Maariyaamii sana hin yaadanne. Durbeen Maariyaam waa'ee reeffa ishee sana osoo hin yaadin Ayuudota wajjin wal loluu jalqaban. Yeroo kana ergamoonni Waaqayyo ergamoota isaa ergee reeffa ishee kana fuudhanii samii keessa gara samiitti ol fuudhanii muka jireenya jala kaa'aniidha ergamoonni Waaqayyo. Kun kan isheen boqotte amajji gaafa 21dha. Ji'a amajjii keessa kan isheen boqotte reeffa ishee gaafa lola raawwatan reeffa ishee dhaban. Garuu Waaqayyo namatti agarsiisu waan qabuuf duumessarraan akkuma Filiiphiyoos deemaa ture duumessaan Yohaannis abbaan wangeelaa tajaajilaa deemee gaafa inni deebi'u Waaqayyo qilleensa keessatti yookaan samii keessatti itti agarsiise. Maalitti agarsiise? Akka durbeen Maariyaamiin reeffi ishee homaa tokko hin taane harka ergamootaatiin akka fuudhame itti agarsiise. Gaafa kana ji'a 6 guutuu obsanii eegan guyyaa akkasii dhufa.
ji'a gaafa 21 argannaa laata gaafa ji'a 7 gaafa 21 argannaa dhanii otoo eeganii ji'a gaafa fixanii hagayya gaafa tokko labsii labsan. Labsii maal jedhu labsan namni hundumtuu haa soomu amma reeffa durbee maaramii ijaan arginutti namni hundumtuu akka soomu labsii labsan. Soomiin labsii waan jiruuf soomiin mana qulqullummaa keenya keessatti bakka lamatti kan qoodamu keessaa tokko sooma labsiidha. Sooma dhuunfaaf sooma labsii kan jennu. Soomni labsii kun Iyyoo'el boqonnaa 2 lakkoofsa 14-15 gubbaarratti sooma labsaa saba kanas qulqulleessaa. Maal labsaa? Sooma labsaati saba kana qulqulleessaa. Fiingii afuufaa sabni kun haa soomu sooma labsaa. Akkuma kan barattoonni gooftaa sooma labsan. Sooma maalii? Reeffa durbee maaramiin ijaan argachuudhaaf. Gaafa soomiin labsamu hagayya gaafa tokko jalqabee soomiin gaafa labsamu reeffa ishee argachuudhaaf kan isaan gara Waaqayyootti bu'an subaa'ee galan. Subaa'ee isaanii keessatti yookaan kadhannaa isaanii keessatti yoom reeffa durbee maaramii ijaan argine awwaallannaadha. Haa ta'u malee hagayya tokko gaafa sooma galan gaafa subaa'ee jalqaban yookaan soomii jalqaban gaafa hagayya guyyaa gaafa 14 Waaqayyoo reeffa ho'aa fakkeesse reeffa reefuu amma du'e fakkeesse fidee isaaniif laate. Yeroo kana barattoonni gammadanii reeffa durbee maaramiin geessanii Geetesemaanitti awwaalan. Maaliif? Hawwiin isaaniif abdiin isaanii Waaqayyootti boo'uun isaanii reeffa sana argatanii dhufanii awwaaluudha. Maaliiftu wanta ulfaataa kana subaa'eedhaan gaafatan? Subaa'eedhaan maal yoo gaafanne furmaata arganna? Soomiidhaan Waaqayyootti yoo haasofne maalitti iyyuu boqonnaa arganna? Gaaffii jabaataa isa kattaa jabaataa nuti ta'e Waaqayyoo salphaa dhabee. Waaqayyo salphisee fidee nuu kaa deebisaa nutu taasoo dhiise malee nutu kadhachuu dhiise malee nutu midhaan bishaan irraa of qoodee qofaatti baanee kadhachuu dhiisne malee Waaqayyo wanta ulfaatan hin jiru. Wanta hundumtuu salphaadha isaaf. Kun ija Waaqayyoon gaafa laalamu salphaadha jedhama. Lammaffaa Mootota boqonnaa 3 lakkoofsa 18. Ija eenyuun gaafa laalamu? Ija Waaqayyoon gaafa laalamu. Tarii barattoonni ija namaatiin ulfaataa ta'uu danda'a gochisaan godhan kun ija eenyuutti garuu salphaadha. Ija Waaqayyootti salphaadha. Geetesemaaniis iddoo jedhamutti dhaqanii gaafa awwaalan gaafa kana Toomaas hin turre. Toomaas bakka kanatti argamee hin turre. Toomaas tajaajila deemee gaafa dhufu yeroo inni duumessaan adeemee dhufu samii keessatti durbeen maaram ergamootaan marfamtee gaafa du'a mootee ka'aa jirtu hagayya gaafa 16 samii keessatti Toomaasitti mul'atte. Toomaasitti dubbatte wanta isheedhaaf taasifame hundumaa akkamittiin akka dhuftee barattootatti argamte hundumaa isaanitti dubbatte isatti dubbatte mallattoodhaaf sabbata mudhii isheetii isatti laatte. Maal isatti laatte? Sabbata mudhii isheetii misiraachoodhaaf yaadannoodhaaf yookaan mallattoodhaaf isaaf laatte. Mallattoo nuuf kenni jedhanii kan isaan kadhataa turan mallattoo kennameef. Toomaas garuu gaafa dhufu akka waan hin agarree fakkaate barattootaan eessatti awwaaltanii dhaqaa awwaala ishee na agarsiisaa malee maal fidee dhufe dhoksee sabbata isa fidee dhufe dhoksee barattootaan iddoo itti awwaaltan natti agarsiisa awwaala ishee keessaa qotaati reeffa ishee natti agarsiisan maaliif akka isheen du'aa kaate argeeranni. Ati jedhan barattoon yeroo gooftaan du'aa keessa shakkite wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 gubbaarratti gaafa Toomaas shakku Waaqayyo akkas isaan jedhe Toomaasiin. Si isa argee amanarra warra tuun argin amananiif mootummaan Waaqayyo salphaadha. Yoon madaasaa arge malee yoon madaasaa quba kaa'e malee nama nu du'a mo'ee ka'uusaa kan inni jedhe. Ammas barattoonni isa kanatu sammuu isaanitti waan dhufeef ati dura samanuu didde ammas amanaan jirtu jedhaniin. Inni garuu maal gochuuf godhaa jira? Akka awwaala ishee keessaa isheen du'a mootee kaate isaanitti dubbachuudhaaf argee waan dhufe mallattoo isaanii laachuudhaaf. Gaafa kana dhaqanii iddoo awwaala ishee qotanii gaafa dhanii reeffa ishee keessaa dhaban. Iddoo awwaala ishee keessaa reeffa ishee dhaban. Gaafa kana Toomaas waan argee dhufe isaanitti dubbate kunoo mallattoo kan ta'u sabbata ishee fideen dhufe jedhe galanni guddaan isaaf haa ta'u. Sabbanni kun maalidha yoo jenne har'a Azura masqalii daaquuniin harkatti qabatee kan inni qaddasu isatti rarree kan jiru sabbata ishee mallattoo guyyaa gaafa sanaa. Kan biraansa guyyaa gaafa sanaa barattoonni wal harkatti qabatanii sabbata kana kukkutatanii walii isaanii firan. Walii isaaniif maal godhan? Hiran. Maaliif hiran? Maal fayyadaa? Fayyidaansa
barattoonni kanaan dura yeroo isaan hojii waaqayyoo hojjetaa turan lallabaa gaafa turan gaadidduun isaanii du'aa kaasaa kan ture jira. Fakkeenyaaf yoo laalle gaadidduun Phexros hojii ergamoota boqonnaa 5:15 gubbaarratti dhukkubfattoota fayyisaa tureera. Karaa gaadidduun Phexros adeemu laalanii gaadidduu isaa jalaan dhukkubfattoota afaa turaniiru. Gaadidduun Phexros dhukkubfataa fayyiseera waan ta'eedhaaf. Akkuma kana carqiin durbee maaramii faayidaa isaanii waan qabduuf carqii sana barbaadan sabbata ishee walii isaanii murmuranii hiran. Hojii ergamoota boqonnaa 19:11 gubbaarrattis moofaa yookaan carqii inni ittiin dafqa xaragatu Phaawulos hirka fudhatanii hiratanii galu turan. Yookaan uffata qaamatti uffatu cicciratanii galu. Dhaqanii dhukkubfatarra gaafa kaan dhukkubfataa fayyisa waan ta'eedhaaf. Namoonni tokko sola scripture kan jedhan qofaatti jiru. Amanuu qofaadhaan fayyinni kan jedhan jiru. Amanuu qofa miti amantiin hojii malee du'aadha macaafni qulqulluun. Saba Waaqayyo. Akkuma kana lammaffaa mootota boqonnaa 2:15 gubbaarratti ol ba'u Eliyaas Eelsaa qofaat argee jira. Yeroo Eliyaas saragallaadhaan akka harka ergamootaan gara Waaqayyootti ol fudhatamu kan arge eenyu qofaadha? Eelsaa qofaadha. Akkuma kana du'aa ka'uu durbee maaramiin kan arge Toomaas qofaadha. Du'aan kaane isheen akkamitti du'aa kaateetti kan jedhan namoonni baay'een jiraachuu danda'u. Akkas jedha Faarsaa 44 yookaan 45:14 gubbaarra. Warri si jaallatan si faana mana mootichaatti ol seenuudha. Warri si jaallatan si faana gara eessaatti ol seenu? Karaa mana mootichaatti ol seenuudha. Haati ishee akkamiin jibbitiree? Haati mucaa ishee garaatti baatte akkamiin jibbitiree? Warri si jaallatan si wajjin iddichatti ol seenu. Faarsaa 131 yookaan 132 lakkoofsa 7-8 yaa Waaqayyo humna kee kan taate bultoo kee wajjin gara iddoo boqonnaa keetti gali. Bultoo kee wajjin gara maalitti gali? Gara iddoo boqonnaa keetti gali. Bultoo isaa kan taate immoo durbee maaramiidha. Taabonni dhugaan iddoon Waaqayyo bulee bulmaatni Waaqayyo gadameessa durbee maaramiidha. Gadameessa durbee maaramiin kana keessa kan bule kan jaallateeti. Eeyyen eebbisee qulqulleesseeti kan inni keessa bule. Isaa wajjin gara iddoo bulmaata keetti gara iddoo toosoo boqonnaa keetti ol gali. Jedha Daawiti mul'atan yookaan gaafa fuulduratti raajii dubbatu. Faarsaa 44 yookaan 45:9 gubbaarratti akka jedhu mootittiin uffata warqee uffattee mirgalma isheen dhaabbatti. Mirgalma ishee maal hin gooti? Hin dhaabbatti. Maal jechuudha? Uffata warqee uffatteetu mirgalma ishee dhaabbatti. Mirgalma isheen dhaabbatti monteessi. Hin dhaabbatti. Maal jechuudha? Maaliif dhaabbatti? Dhaabbachuu kana tarii kutaa biraa keessatti wajjin barachuu dandeenya. Hin dhaabbatti kan jedhu hin araarsiti warra araarsitu araarsaa jirti jechuudha. Araarsummaa ishee kanaan dura argineerra mana Dookimaas keessatti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:13 gubbaarratti qulqulloonni yeroo boqotan hojiin isaanii isaan duukaa deemaa'edha. Mana Dookimaasitti hojii araarsummaa ishee isaa agarsiiste duukaadhuma mirgalma ishee gaafa dhattus dhaabbatteetu araarsiti. Kanis dhibu inni dhaabbatti jechuun kun kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo lamatti qonne gaafa laallu seenaa guddaa tokko argina. Luqaas boqonnaa 1:19 ani fuuldura Waaqayyoo kana dhaabbadhu Gabri'eelidha. Ani fuuldura eenyu Waaqayyoo kanan maal godhu kanan dhaabbadhu kanan taa'uudhe kanan dhaabbadhu maaliif dhaabbataa? Asinis hin deebisa. Akkuma kana Daani'el boqonnaa 12:1 akkas jedha. Bara dhumaatti ijoollee Waaqayyoo kan dhaabbatu qulqulluu Mikaa'eliin hin ka'a. Kan maal ta'u kan dhaabbatu. Maaliif dhaabbataa? Sakarattis hin deebisa. Iyyasuus Kiristoos du'a moo'ee ka'ee mirga baasaa taa'ee jedha kutaan macaafa qulqulluu. Mirga baasaa maal godha? Taa'e. Hin dhaabbateedha. Iyyasuus Kiristoos immoo akka inni taa'ee dubbata. Warri akka ergamoota akka isaan dhaabbatan. Haati Waaqayyoo qulqulleettiin durbee Maariyaam akka isheen dhaabbattu dubbata. Warri araarsan hin dhaabbatu. Mana murtii olaanaa yoo deemtan abbaan alangaa maal godha? Hin dhaabbatu. Abbaan murtii hin ta'u. Abbaa murtii meeqattaa? Sadiitta. Sadan isaanii eenyudha? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti fakkeeffamanii dhabe. Warri murteessan hin ta'u. Warri araarsan hin dhaabbatu. Warri namaaf dubbatan hin dhaabbatu. Warri isa kasasameef dubbatanis warri isa kasasuuf dubbatanis hin dhaabbatu.
Garuu abbaan murteen ta'a. Kana keessatti akkamittiin du'a mootee kaatee akkamittiin mirgal mashee akka isheen dhaabbattu argina. Haa ta'u akkuma kana nun barattoonni gooftaa ergaa Toomaas du'aa ka'uu ishee arge nuun akkamitti du'aa ka'uu ishee hin arginamna. Nuun akkamitti isheedhaa du'aa ka'e hin arginamna jedhanii ammas labsii lammaffaa waggaa isaatti jalqaban. Hagayya guyyaa gaafa tokkoo ka'anii soomi jalqaban. Sooma gaafa jalqaban, suwaa'ee gaafa jalqaban, waggaadhuma isaa gaafa 16tti Waaqayyo isaanitti mul'ate isaaniin subaa'ee isaanii wajjin gara samiitti ol fudhatee qiddaasee qaddasee daaqunii tokkoffaatti Istifaanoshiin gashee luba tokkoffaa ta'e ofiisaa qaddase. Durbee maaramiin taabota dhugaa godhee kanaan argan. Haa ta'u maaliin dubartoota hundumaarra caaltire? Ati hundumaarra caaltaa jedhe. Solomoon maaliin caalti? Mee waan tokkoon isinitti hima. Harmoolii baay'een irra da'aniiru. Eenyuyyuu mucaa gaafa godhatu mucaa quxisuusaa godhata. Isheen garuu hangafa ishee deesse. Hundumaarra caalti. Maaliif namni gaafa da'u hangafa isaa namni da'u hin jiru. Mucaadhuma xinnoo da'a umuriin xinnoo. Isheen garuu kan isheen deesse barri kan lakkaa'amuuf barri lakkaa'amee fi dhumuu kan hin dandeenye xumuraaf jalqaba kan hin qabne deesse. Kanaaf hundumaarra caalti. Lammaffaa maaliif? Isaayyaas boqonnaa 6:2 akkas jedha. Eeyyan ergamoonni fuula isaanii golbobatanii koochoo 6 kan qaban koochoo lamaan fuula isaanii golbobanii lamaan teessoo isaa baatanii lamaan balali'anii Waaqayyoon qulqulluu 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 jedhanii galateeffatu. Arguu waan dadhabaniif isa ergamoonni arguu dadhaban isheen garuu garaatti baate hundarra caalti. Uddaasee maaramii gaafa roobirra maal jedha? Ati hundumaarra hin caaltaa. Ergamoota samiirra hin caaltaa. Akkamiin ergamootarra caalte isheen? Ergamootarra hin caalte jechuun ergamoonni kan isaan sodaatanii koochoo fuuldura qaban isheen garaatti baate. Abbaan Hiriyaaqoos kanaaf jedhan abiddicha akkamitti garaa keessa hin gubne garaatti akkamitti baate harma kee yoo hoosistu akkamitti hin gubne kan isaan jedhan kanaafidha. Hangafa deesse akkuma kana abidda deesse. Hundumaarra kan isheen ittiin caaltu mucaa ishee isa du'a mo'ee du'a nama moosisutu garaatti baatte waan ta'eedhaaf hundarra caalti. Akkuma kana kasoominis guddaadhaan hundarra caalti. Ati hundumaarra caalta jedhee seenaa iccitii isaa kan nu barsiise Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf hundumti keenya sooma kana soomnee eebba akka ittiin argannu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa bara baraan. Amiin.